Mee gooftaatti kan gammadu. Namoonni dhibee barbaade haa ta'u. Whatever the sickness was. Jaamummaa, duudummaa, iita. Be it blindness, deafness, tumor grown on your body. Kintaaroti. Hemorrhoid. Referee kan qabdan. If you are here with referral documents too. Lafa jirtanii kaadha badhaa. Be on your feet from wherever you are. Kintaarot. Yedudaannet. Chigir bihon. Kallachubat bagrochachu kumu. Dhibeen amma waame hundasaa. ማንኛውም አይነት በሽታ ቢሆን ችግር ቢሆን ካላችሁበት በእግሮቻችሁ ቁሙ harka lamman gara kootti diriirsa ሁለት እጆቻችሁን ወደ ፊት ለፊት ዘርጉ ኢየሱስ ክርስቶስ አፉረ ቁልቁሉudhaan dibamee kan moosifame how God anointed Jesus Christ of Nazareth waaqayyo abbaan isaa wajjin akka ture whom God was with him innis naannee hojii gaarii hojjechaa akka ture who went about doing good seexanaan kan cunqurfaman bilisa baasaa akka ture delivering the oppressed arrasumni maqaa Yesuus hojii irra jira and to die to the name of barri Jesus dinqiin darbine barri fayyinaan darbine is alive ajajeera kan amantan kan nama laalle guyyaa kootettanii murteeffatanii kan dhuftan amma yeroo kan ammoo amantii guutuun dhaabataa kan jirtan harka kee lamman kanarra habidda kaayira dhiiga walichaatiin I command a fire all over these two of your hands. Bara Jesus biyya lafarra deeme nama hunda fayyemiti warra amaneessatti bu'eetu fayyaa ture. Jesus baakal በምድር ላይ በነበረ ጊዜ arrasumni maqaa Yesuus nama qoodee fayyisa miti kan lapheen kee qophaa'e. ያመኑትን ብቻ ያድናቸው ነበር. fayyina harka kee lamman irratti ajajeera bira dhiiga Yesuusiitiin. ዛሬም የፈውስ እሳት እንዲያገኛችሁ እጆቻችሁ ላይ አዝዣለሁ. abiddaan harka kee dibeera. በእሳት እጆቻችሁን ቀባሁ. abiddaan harka kee dibeera. በእሳት እጆቻችሁን ቀባሁ. abiddaan harka kee dibeera. I anoint out this your hands. abiddaan harka kee dibeera. I anoint out this your hands. abiddaan harka kee dibeera. Anoint out this your hands. abiddaan harka kee dibeera. Anoint out this. harka kee lamman kanarra humni fayyisuu Yesuus Kiristoosii wajjin ture dhufeera. Your hands by fire. Reen fayyisuu Yesuusitti bu'eera ammaa kaasii ajajeera. Renda la barada la bos, renda la barada la namas. I command Jesus. healing power. Umna faisu Jesus. Healing power. Umna faisu Jesus. Of Jesus Christ. Umna faisu Jesus. The healing power. Umna faisu Jesus. The healing power of Jesus Arka Christ. kela malerata jajera. All over your hands. Dibera arka ke abiddan. Dibera arka ke abiddan. እጆቻችሁን በእሳት ቀባሁኝ. Dibera arka ke abiddan. በእሳት ቀባሁኝ. Dibera arka ke abiddan. በእሳት ቀባሁኝ. Arka tokko doosin nukburaka arka tokko gara waaqayyooti tolfuudha maqaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti በኢየሱስ ክርስቶስ ስም maqaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo samirga abbaa jiru በአብ ቀኝ isa በተቀመጠው du'ee si'oolitti gadi bu'ee deebi'ee mirga abbaatti ol ba'e amboof aangoo hundumaa gooftummaa hundumaa samiilla isaa jala kaa'ee jiru by the power in the mighty name of Jesus deebi'ee isa dhufu aangoo du'aaf mootummaa du'aa irratti isa aangoo qabu that has a power all over ammaa kaasee power of days mataamma miillaatti waraansi afurri hamaansi keessa kaa'e that demonic Bonne strike kerra, kalera, from your kidney, dugdarra, head, milarra, backbone, rifeensa mataati amma keessa miillaatti from all over your body. si keessa buqqiseera maqaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyootiin. Declare it is uprooted from your body. Si keessa buqqiseera maqaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyootiin. ያንን አጋንንታዊ ደዌ ከውስጣችሁ seexanni ነቅየዋለሁ. jaamummaa, የዕውርነት ሰይጣን፣ seexanni duudummaa, የዱዳነት ሰይጣን፣ seexanni aasmii keessa keesse, የአስማ ሰይጣን kentaarotii kan keessa keesse, ክንታሮት ያስቀመጥክባቸው protestii hiixii kan keessa keesse, prostitute spinal cord qabdee kan jirtu. holding their spinal cord. Systemii fincaanii kan balleessiste protestii hiixii. Your prostate Spinal cord qabdee kan jirtu. holding their spinal cord. Dugda qabdee kan jirtu. Their backbone. Miila qabdee afurri duudummaa, afurri jaamummaa, afurri naafummaa, afurri kintaaroti, afurri narvi. Maqaa Yesuus ilma waaqayyoon du'eera si keessaa ammaa kaasee ajajeera. Du'eera. Power of sickness. Du'eera. 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 Be healed in the mighty name of Jesus Christ. Be healed. 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 ተፈወሱ ፈያ Renda la basanda la bakonda la baradana masanti ala bora bakaradia.
Renda la barada la bas. Renda la barada la bas. Du'eera si keessa. Died out of you. 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 Du'eera si keessa. Motor Amma kananja. kaasi agartuun in ilaalle hilaali. You sight be restored. Gurri nageenya dhagayaa jajeera. You hearing be restored. Kintaarotiin gogi maqaa Yesuusiitiin. You hemorrhoid dry. Narvi siistemii kee iddootti deebiseera. Your nerve system failure be restored. Seexanni kan balleesse iddoo dhaloota keetiitti deebiseera dhiiga olichaatiin. Any part of your body Siistemiin damaged. qaama kee iddoo ganamaatti deebi'eera dhiiga olichaatiin. Fayyaa! 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 Your body system Fire. is restored to Harka the bitaa health. iddoo sinnu kubura kaa. Push Fayyaa! your Fayyaa! left hand Fayyaa! wherever you have been feeling Fire. pain. Be healed. Fayyaa! Be healed. Fayyaa! Be healed. Tokko gaafan jedhu afuura keessan humnaan bakkeetti baaftu. እስትንፋሳችሁን በኃይል Lama ወደ gaafan jedhuun baaftu. Sadi afuraffaa irratti abidda isinitti qabata. አራተኛ ላይ እሳት Seexanni ይቀጣጠልባችኋል። duudummaaf jaamummaa dhibeen adda addaa si keessaa deema. የእውርነት የዱዳነት መንፈስ Afuura xibaaraan keessatti gale qoricha kan nyaatte immoo iyyee balaqqamee si keessaa ba'a. የጥንቆላ መንፈስ Ergamaa fayyinaa keessa gale, ergamaa waaqayyoo keessa gale, ergamaa waaqayyoo keessa gale, ergamaa waaqayyoo keessa gale, ergamaa waaqayyoo keessa gale, keessa gale, keessa gale, keessa gale, keessa gale, keessa gale, keessa gale. Tokko እስትንፋሳችሁን በኃይል አውጡ። sadi afur isa dhumaa. አራተኛውና የመጨረሻው Be healed. ተፈወሱ Be healed. ተፈወሱ Be healed. ተፈወሱ Be healed. ተፈወሱ Be healed. ፈያ Be healed. ፈያ Be healed. ተፈወሱ Maqaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoon bilisa ba'i, bilisa ba'i, bilisa ba'i. ኢየሱስ ክርስቶስም Narvii kee hiikeera, seelii kee hiikeera, jireenya kee hiikeera, harka kee hiikeera, mataa kee hiikeera, miilla kee hiikeera. Siistemiin qaama kee fayyeera, ergaan seexanaas keessaa waraanameera. Afurri buddaa sitti ergame waraanameera, waraanameera. Afurri maraatummaa waraanameera. Angoo warra xibaartuu waraanameera. Humni mataa kee irratti hojjetame waraanameera. 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 Waraanameera maqaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyootiin. ያ የጥንቆላ ኃይል ከውስጣችሁ Come out! 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 Renda la barada la boss, renda la bakara la boss. Hola barada la boss. Waraanameera si keessa. Waraanameera. Afurri bineensicha. Ergamaan du'aa. Mootummaa seexanaa. Waraanameera. 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 Shiba ba 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 ba. Shiba ba 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 ba. Be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed. ተፈወሱ Siikeera kanamantu. Set your free. Siikeera kanamantu. Set your free. Akka kee hiikeera. Set. Jireenya kee hiikeera. Gaa'ila kee hiikeera. Bara kee hiikeera. Siikeera kanamantu. Gurri kee keessaa afurri duudummaa baheera. Baheera seexanni duudummaa gurra kee keessa. Baheera ija kee keessa. Baheera. 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 You are free, you are free, you are free, you are free. The power of demonic deafness, blindness, tumor is gone out of you and you are free. ነፃ ናችሁ። Please listen. Humna dhiiga oolichaan. By the power in the blood of the Lamb. Labbaan koo inni waaqarraa hin dhabne kamiyyuu hin buqqaa. Aangoon waaqayyo ergaan waaqayyo si keessaa hin dhabne kamiyyuu buqqa'eera. Buqqa'eera. Blood that Buqqa'eera. the hand of the Lord has not Buqqa'e of ilaalaa of ilaalaa of ilaalaa of ilaalaa. Check your body. planted in your life is uprooted. Warri sila waan qabatamaa sinirra jiru of ilaalaa. አሁን አረጋግጡ፣ ቼክ አድርጉ። Wow. ማድረግ የማትችሉትን እያደረጋችሁ Ulfinni gooftaaf haa ta'u. አረጋግጡ መፈወሳቸውን። Mee namoonni dhugumatti fayyeera waan qabatamaa silanarra jiru ofirraa dhabeera jettan mee na harka raasaa mee harka raasaa. እስኪ መፈወሳችሁን ያረጋገጣችሁ እጆቻችሁን አወዛውዙ። Wave out your hands if you have confirmed to your healing. Wow.
isa mataa ba'uu dudda kutaa garaa ciniinnaatuun taane garuu waan qabatamaattiin fayye waan guddaarraa warri jettan dubbachuun barbaada kan jettan nama shaniif carraan kenna fiigaas kottaa. Let me give the opportunity Haasa'uun barbaada kan jettan fiigaas kottaa. for few of you. Wow. Come to the Wow. altar and give us your testimonies. Dabarsaa. Thank you. Achi dabarsaa. Wow. ተጨባጭ ፈውስ በሕይወታችሁ ላይ ያረጋገጣችሁ Wow. ወደ ፊት ለፊት ኑና ምስክርነቶቻችሁን ስጡን። Gammee kottati. Dubartii dhiiga balaqamtu sana haasofsiisi. Achi dabarsaa ijoollee. Eewu kan amanu. Warra amantan naqaa iddoo barbaadanitti ilaalama ilmi Waaqayyoo Yesuus isin keessaa ajjeeseera. Siistemii qaama kee keessaa du'eera maqaa Yesuusiin. Du'eera. 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 Jabinni Waaqarraa gara kee haa dhufu. Jireenyi Yesuus Kiristoos irraa hirmaachuun siif haa ta'u amma. Dhiiga oolichaatiin ameen. Norataa. Okay, asofsiis. Maaltu sin dhukkuba ture? Harma kun na dhukkuba. Maal dhukkuba maaliiti? Seksteeshinii deemtee taanaan jedhanii riiferii hospitaalatti naa balleessanii riiferiin fuudhuu jedheetaniin gara araara waaqayyootti hin baqadhe. Amma yeroo asii kadhatamu yeroo teessan lafa teessanitti maaltu ta'e jireenya keessan keessatti? Yeroo maraajina ceesfan dhaqna koo keessa fiiga ture. Yeroo isaan kadhatan miilla mataa kootii qabeenya keessa sururururur jedha ture. Yeroo isaan gara kootti qabaa keessa jedhan harka yeroo hin qabu. Harka keessan iddoo isin rukkubarra kaa'aa yeroo jedhan na qufaasisee hiigana keessaa baase. Kan dhukkubu Yesuus. dhiiga afaanii yaa'e. Ilaa hojiin amantii ilaalaa kan dhukkubu harmu dhiiga keessaa yaa'e immoo ilaalaa. Amma Dooktar Yesuus billaan namni nagarreen keessa ishee qaddoo xigganaa godheera. Mee waan dursi dhukkubu san harma sana keessa qaqqabee ilaala. Jiru. Jiru. Sila na dhukkuba ture hin jiru. Bara baraan. Amen. You are free. Amen. You are free. You are free. Injiru dhugaadha injiru nama waaqayyo. Ilaashe kana saasofsiisi maal dhiiga kee haa baay'ishees maaltu si dhukkuba? Maal keessi dhukkuba ture kanaan dura? Garaacha koon na boko kana dhiitaa ture. Laphee koo baay'ee na dadhabsiisa. Lafa sagalee ol ka'aa dhaquu hin danda'u. Amma dhiiga si balaqqabsiisi. Amma inni garaa kee qaqqabee ilaali. Jiraa? Jiru. Bara baraan. Amen. Na laali. Amen. You are free forever. You are free. Wow. Fidas. Gab jada. Ini yina. Gab jada. Ini yina anjade. Gab jada. Senan jada jira ini yini sin jade. Ini yini. Arkana manul fuda. Man of God is going to Ijabani nalalias. deliver these people. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon wal faana sagalee tokkoon iyyitanii lammaffaa lafaan ooftu. Hiyya! Mighty name of Jesus Christ. Lama! Cry. Sadi! And release them. Get out! Together. Get out! Hargesa. Si'oolitti gadi bu'i. Go to Si'oolitti gadi hellfire. bu'i. Go to hellfire. Si'oolitti gadi bu'i. What does Seol hit coast achaw? Si'oolitti gadi bu'i. What does Seol hit coast achaw? Si'oolitti gadi bu'i. What does Seol hit coast achaw? Si'oolitti gadi bu'i. Go to hellfire. Out! Hargesa. Si'oolitti gadi bu'i. Go to hellfire. Out! Hargesa. Maqaa Yesuus Kiristoos Ba ilma Yesus Waaqayyoo. Kristus. Baa keessaa. What to coast achaw? Baa! What to coast achaw? Get out of them. You are free. Nasa anachu. Kaa. Stand up. You are free. Lafatti gad dabalan. Deebiteen ka'i. Dhagaa. Okay. Prophet, a miracle happened to this brother. He was saying, for more than 10 years, I have been suffering from hemorrhoid. Hemorrhoid. Yes, even today, it was bleeding. Now, as he was praying for the congregation, he said, I felt something like special hot. I sweat out. As soon as I checked, I was healed. He came here, I sent him to the bathroom or to the toilet to check.
He went and checked. He came back for testimonies and he has more to say in his mother language. Let us listen to him. Maqaan keenyu. Maqaan koo Tashoomaa Guutuun jedhama. Eessaa dhufte? Naannoo Walisoo Shawaa Kibba Lixaa. Kintaarootiin waggaa meeqaaf si dhufte? Waggaa 10. Gadi ba'ee taa? Gadi ba'ee taa. Na dhiigaa, kaleessa na dhiigaa, har'ayyuu na dhiigaa gastaawusiin ture. Eshi. Amma innaasinii waamtanii naan ka'u. Inni na gubus na dhiisee na dabqisiisee akka bishaan na keessa yaa'e. Amma cheek godhee mana fincaanii dhaqeen dhufe. Fayyaa kootiin na dhiigu na dhiise. Ganama na dhiigaa ture. Waan tokkoyyuu? Amma na dhiigu na dhiiseera. Waan tokkoyyuu? Waa tokkoyyuu. Dhugaam? Dhugaadha. Ilma Waaqayyoo Yesuusiif. Ameen. Prophet again. Nearly similar miracle happened to these brothers. This my brother was saying, I have been suffering from nerve sickness for the last 3 months. Even now he is with his medical referral documents from Nacho Hospital to St. Paul Hospital, Addis Ababa. But as he was praying for the congregation right now, he said something like unusual heat moved down my leg, and from that time on, I could do what I was unable to do. Before the ministry, even he was saying, I was feeling chronic itching and a chronic difficulty to touch this my body. But now I am totally healed. Likewise, this young man was saying, for the last 1 week, I was chronically suffering from the same sickness. Even here, using the medication or is with a drug right now. As he was praying for the congregation, the same miracle happened to him. He also was saying something like unusual heat was moving down my body, and from that time on, I am healed. And they are to say more in their mother language. Let us listen them turn by turn. Maqaan koo Yoonaasin jedhama. Godinuma Wallagga Bahaa Saanaati Gaaraatti kan inni dhufe. Baay'ee torbee kanaaf miilli koo baay'ee na dhukkubsata ture. Danda'ee hin ciisu qorichas fudhadhee na dhiisaa hin jirre. Tasayyuu na dhiisuu hin dandeenye halkan guutummaatti cannaqamaan bulee. Amma garuu yeroo raajifaan kadhachaa turanii daayirektii bakka na dhukkubu sanarra na gubuuraan kan ka'e sochii baay'ee dadhabaan ture. Qoricha baadheen jira, qorichatti fayyadamaan jira, garuu tasumaayyuu na gargaaruu hin dandeenye. Gaafa nachi ol ka'u garuu wanti tokkoyyuu na keessa hin jiru, socho'uus nan danda'e, adeemuus nan danda'e, guutummaatti nan fayyee Waaqayyoon naaf galateeffadha. Maqaan koo Fiqiroo Sirriiqaan jedhama. Kanan dhufee Najjoorraa narviin lukkeetu koo kana waan nyaatuu fi gataa'uu danda'u, ka'uu danda'u, dugda koo keessaa na dhikkifata, amma godan barruu miila koo dhikkifata. Kanaaf yeroo lammaffaa rifeerii Addis Ababaatti fudhadhee deemaa jira. Hospitaala Najjootti na yaalanii dadhabanii Addis Ababaatti dhaqeetii ilaalamanii rifeerii naa kennanii garuu sa'aatii mamma iddoo isin dhukkubu qabadhaa jedhamee kaasee abidda wayii keessa gabbayee dugda koo na dhukkubus inni miila koo na nyaatus amma tokko yoo iddoo isaan jiru. Waaqayyoof galanna ta'u, Waaqayyoon naaf galateeffadha. Hallelujah. Maal gochuu hin dandeessan waan kanaan dura gochuu hin dandeenye. Kana amma dugda koo kan harkaan qabuu hin danda'u. Yommuu shinti beetii raguu shinti beetii ragaa taa'uudhaa fi sa'aatii tokko na fudhata akka itti danda'ee gadi kubbanee shinti beetii irra taa'ee hin ka'u. Amma garuu kan barbaade taa'ee ka'aa oli gaduu taa'aa jechuudha. Sabni kana argitan Waaqayyoon galateeffadhaa fi isa battalatti dhibee namni yeroo hedduudhaaf itti rakkataa ture irraa nama hiiku. Tole nama Waaqayyoo obboleessi kuni waggaa 2 dhiitootu handhuura isaa gararraatti jira. Dhiitoon kun baay'ee guddaadha. Hospitaala deemeetu qaxaroon isaa har'adha sa'aatii 7 keessa isaa opereeshinii ta'a. Garuu isa dhiisee dhufee amma waanuma akka bishaanii wayitu na keessa dhangala'ee dhiitoon sun lafa inni na keessaa dhaqeen dhabee jedhee nuyyuu qaqqabnee ilaallee jennaa is keessa hin jiru. Maqaan koo Waaqennaa Sheetuun jedhama. Kan inni irraa dhufe godina Iluu Abbaa Boorii magaalaa kanan jiraadha. Sa'aatii amma kadhannii Battalaa kadhatamu keessaa dhiitoo ulluufa jedhamutu natti bahee jira ture. Ulluufa sana immoo har'a opereeshinii sa'aatii 7 ta'an ture. Ani immoo sana baqadheen gara waldaa kanaa dhufe. Gaafan gara waldaa kanaa dhufe immoo kadhata Battalaa ammaatiin Waaqayyoon irraa fuudhee amma wanti tokko iyyuu narra hin jiru jechuudha. Gooftaaf galata fidaasam. Akkasuma nama Waaqayyoo harmeen kuni waggaa 30 ol ijji isaanii tokko hin argu, ija tokko duwwaadha kan argu, ija tokko duwwaan deemu, ijji isaanii kuni baay'ee dhukkubaanii kanarraan kan ka'e jechuudha hin argu. Amma garuu utuu namni Waaqayyoo kadhachaa jiranii waa tuqna keessa darbee ijji koo bag jedhee narraa banamee argaa jira lammansaayyuu jedhanii nuni ilaalleerraa hundu xurutti ilaalaa jira jechuudha. Maqaan koo Biraanee Ulumaan jedhama. Ganda irraa dhufe ganda biqilaati. Ana guddaa turra. Ijji koo bara wallaaluma kooti kaasee na dhukkuba. Tun heerumee ijoolleen godhatin jechuudha.
Mana kiimiin dhaqaanan fayyuu, mana kiimiin dhaqaanan fayyuu na boo'aa na waraanaa. Ijuma nan argu, ijuma tokko nan fayyadamaa ture. Amma kana duraa garuu amma iddina amma dhufee dinaa kadhatame. Ijji koo inni kadhata dheengadda waan tokko lafa na arguu idee kan duriirra badduu na bahee dija tokkooti asiitii waa tokko na qabuu idee amma ijji koo na argee tokkoof lama nan argee tokkoof lama arguu hin danda'u kana dura waa tokko addan baafachuu hin danda'u uurriirra nama reena ta'a amma garuu nan argee. Isa dur argu kana jaamsa harkanaan. Meekum meeqa? Tokko, lama, afur, shan. Wayyaan koo maali nu fadha? Adiidha. Gooftaaf galata fidaa sabni. የእግዚአብሔር ሰው ለዚህ ወንድማችን ደግሞ የሆነው ይሄ ነው። ይህ ወንድማችን ለአንድ ዓመት ይላል በክንታሮት በሽታ ሰቃይ ነበረ። አሁን ግን እርሶ እየጸለዩ ሳሉ በሚያማችሁ ላይ እጆቻችሁን ጽናችሁ ጸልዩ ስትሉት እጄን ጭኜ ጸለይኩ። ከዛ ሰዓት ጀምሮ እንደ እሳት ነገር በውስጥ ያለፈ አስላበኝ ሳረጋግጥ ተፈውሻለሁ አለ። እዚህ መጥቶ ወደ ሽንት ቤት ልከነው ሄዶ አረጋግጦ መጥቷል። እስቲ የሚለውን ባንደበቱ እንስማ። መቃንኮ ቀጀላ ዘውዴን ጅረማ ካይራልፌ አስመዳ kintaarotni kuni diina qabee waggaa tokko garuu maddi torbee kana baay'ee naguba ture dandeen taa'u ture bakka hirriban qabu ture amma isaan gaafa isaan ol kaa'ati warri kintaarotiif namni qabdan kaa jedhan gaafa ka'ee of ilaalu waa tokko narra jiru amma fayyeera ambilisa beera waaqayyoon naa galateeffadhaa sabni kun.
keessaa fuudheen deema. Maal gochuu barbaadda? Hidhuufi miilla ishee. Sagalee ol kaasee haasa'e. Dalaalas. Miilla ishee nanidha. Asmalaalii siin jedha. Nanidha miilla ishee. Miilla hafuura xonqola. Yoom qabdi? Tureera. Maal irratti qabdi? Ani hojii masheetti. Biyya eessaatti qabdi? Isheen jibbe. Dalaalam. Sagalee guddaan si'a lama carraan keessa. Mayi keessa. Maaliif qabdi? Maaliif itti argamu? Maaliif itti argamu? Gochuuf itti argamte seeyyii tokko lama sadii. Maaliif itti argamu? Maal keessa keessa? Sagalee guddaa sadii caraanii keessa. Caraanii keessa. Giftiidha. Namballeessaa. Bakka fayyaan hin jiru. Yesuusti natti dhufee. Afura Buddha. Afura toshati. Afura toshati. Tilba se tapne naati. Kale se kamne. Chokara se kamne. Titi kamne. Sammu se nyanne bine. Parasya gutu sammu se kese kale se naata bine. Hallelujah. Yesus nakabe. Yesus amajarane. Amere bijara dikat. Kale se. Chokara se. Jesuf. Olan debisa afura tosha. Olan debisa jet. Amen, amen, hallelujah.
shinkabe. Chongara shinkabe. Marman shinkabe. Kale shinkabe. Buddha. Gosa sadi. Duda shige sadi menyada. Chongara shinkabe. Nande. Raajii kana kan qixxoon akkan guddaan akkan baran mana waaqayyoo akkan tajaajila. Afuura jawwee afuureen itti ishee naafessuuf. Akka ishedduutti deebisuu. Akka ishedduutti deebisuu. Saraan keessaa. Saraan keessaa. Saraan keessaa. Sagalee guddaa seera mahidha. Saraan keessaa. Ayi lafaan. Sagalee guddaa seera mahidha. Abisi sami masarat. Dabal. Kisah caraan ini lafaan lagi kisah. Maal cakap dertat? Kali Rom kamu ke? Wagala matayir. Melukuma maal kesa kes? Kulaliti. Afura maitat. Afura maitatana. Tapi kasagalee guddaa sasanii caraani keessa. Caraani jala keessa. Tokko. Lama. Sadii. Oh, kaleeshe. Infection tatari. Turrera. Najjezna marachina. Buddha. Sagalee guddaan si'a nama caraani keessa. Sagalee guddaan si'a nama caraani keessa. Sagalee guddaan si'a nama caraani keessa. Dabali. Ayi lafaan. Ayi lafaan. Komar keessa keessa afura maaliidha? Komar keessa keessa. Mul'isi maqaa Yesuus. Komar keessa keessa. Komar keessa keessa. Komar keessa keessa. Jabali. Komar keessa keessa. Komar keessa keessa. Komar keessa keessa. Komar keessa keessa. Komar keessa keessa.
Tatari kale. Infection. Garacha she madaera. Onkola. Gosa baye. Baye. Kabenya chef inne duwam bizne. Henoxina mana yala selo dakturi beshe. Nana jesaka. Nana jesa dende tabe yero baye. Turre rawaga kudani. Goda Yesus ya. Ndemaka. Milkation no way. I guess I'm done it no way.
Marumashi, Garachasi, Garasa, Garasidina, Garaguba, Wakai Tabizadi, Evan Wakai Tabizadi, Temna, Otishi Guratu, Wakari Tabizadi.
Nanyadem, Afura Budadako, Nanyadem, Lukum Satungodem, Lukum Maria Kesagode, Wayo, Ulaliti Kesakaim, Jukaradam, Wayo, agar tu jam sufidam, ijam sinam, Maqaan keenyudha isarraa dhuftee rakkinni kee maal ture? Maqaan koo Shawaaneshi Baqqalaan jedhama. Shawaa lixaanaa miixaa ol qixxeerraan dhufe. Rakkinni kee maal ture? Nan dhukkubsadhan tureen. Baay'een dhukkubsadhan ture. Dhibee koo kanaaf ani amma har'aatti mana yaalaan nannee Waaqayyo guyyaa masaatti na keessaa fuudha jedhee ta'u Waaqayyoon eegaa ture. Yeroo amma namni Waaqayyo harka sarakaa maaltu ta'e? Abidda wayiin na gube. Ergasii ani ofii wallaalee waan an ta'e hin beeku waan. Hafuuraama waggaa dheeraas qabee tureetu sirraa adda ba'e galateeffadhuu deebii dhugaa ba'e. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Keep watching to the screen, viewers. Man of God is ministering to this brother who came here with a crutch, suffering from this leg issue for a long time before the ministry, and was unable to work without this single crutch. Look at him. He's totally under the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit is running this divine procedure. You are free. Rise up and work, for you are free. Man of God has declared him free, encouraging to the man work, and he is able to work without a crutch to the heaven with the glory. Ani Fayyina. Na galateeffadhaa sabni Waaqayyo. Hin galateeffannaaf gooftaa. Galata jabaan gooftaadhaaf hin ta'a. Ani Fayyina na galateeffadhaa.